manallee qabaatan osoo nam tokko atin gaafanne nama isaanii godhu harkaa hin qaba. Garuu immoo jarri lamaan kun fuulduree isaanii wajjini bulanii reyaaliitii jirtu ta wal gaafan. Wajji buluuf jiraatanii jarri lamaan kun. Laata jaalalti Maamma Bayaan Booniyyee jaalate jaalala dhugaati. Jaalalti Booniyyeen Maamma Bayaan jaalatte immoo jaalala dhugaati. Maalirra dhaabbannee beekuu dandeenya? Amma lafaa kaatee yoo galchiteef yoo isa fiddee takkaa isii bira fidde wajjini jiraatanii namni kun hoggaa wajji jiraatu akkaataatti wajji jiraatutti jira Mubaarak. Jireenyi kun ifiifuu irkoo barbaachisa. Irkoo barbaachisa hoggaan siin jedhu fakkeenyaaf Maamma Bayaan taa'eetu waa barsiisa akkasii miti. Isiin gaafa amma biyya ambaa kana jirtu haati ni dalagatti. Hojii hojjetti. Maallaqa gootii jireenya harkaa qabdi sii galee. Jireenya harkaa qabdu kana yoo kan dhiiftee galtu taate isaan laata dhiiroo jireenya kanarra bareedaa jiraachuu ni danda'ani. Ammaas wal amantummaan isaanii hagam takka guddaadha. Kanaaf Mubaarak dubbii tana osoo asirraa gabbuuftee keessaan haasooyne natti tola. Maaliif jennaan dubbiin dubbii amma akkanumatti yoo namaanillee kaa'atuma osaa gargaaraa jettee namni akkanuma lafaa ka'ee ni gargaarra siin ni jaa warra si jaalatu jira warra kiyyaa warra na jaalatu jira. Ani wallaahi wabbillaahi zaahiran si hima Maamma Bayaan nama waa hunda isaa cufee waa hunda galchuuf anamman hin godha. Garuu ammoo waan san duuba jira laaluu danda'uu qabna. Booniyyee fi Maamma Bayaan waliif ni tahani. Dubbiin miidiyaatii fi jireenyi reyaaliitii wal dhaba Mubaarak. Jireenyi dhugaatii fi kan miidiyaa wal dhabaa beeku. Namni garii jireenya miidiyaa jiraateeti gaafa jireenya dhugaatti dhufe jireenyi san harkaa diigama. Ka garii ammoo dhugaa tahaaf jireenyuma miidiyaa kanaa dhugaa tahaaf. Kanaaf tagalchuutii fi tun takka sin dhibin garuu hagam takka waan kana walitti ilaaluu danda'uu qabna. Booniyyeen hagam takka isa jaalatti inni hagam takka booniyyee jaalata. Akki jettu arabni hoggaa makmaaktu laysa alkhabaru kalmucayyana jaan argaan akka dhagaytiitii miti. An amma booniyyee mataa kiyyaan tikeetarraa muree Maamma Bayaan biraniin fida baatii takka wajjini ta'anii jireenya kana keessatti. Baatii takka. Amanni guddaa baatii takka wajjini ta'anii. Waan fagootti ilaalamuu qabuutu jira. Tan irraa haasawamuu qabuutu jira. Waan hedduu asirratti hin haasawamne ta'eef dura haasawanii jira. Maamma Bayaan. Waan booniyyeenis gartee waan silaa ilma namaati namni ni balleessa. Garuu ammoo wantoowwan gariitii jira tagartee qaama kana sur nama gootu Mubaarak. Eegalee wantoowwan kana hunda keessaan bultiidha jechuun bu'uura barbaachifti Mubaarak. Manni bu'uura hin qabne ni diigama obboleessa kee. Manni bu'uura hin qabne ni diigama. Ani wannummaan siin jechuu fadhu Mubaarak kiyya. Waa hunda keessatti wanni naaf ati goonu waan itti injifannu malee waan itti kufnu takkaa goonee hin beeknu. Ni beektu. Waan itti faarfamnu malee waan itti arrafamnu goonee hin beeknu. Walii galee waan kana keessatti akka maqaan keetilleen tuqamu hin barbaadu. Akka atilleen as keessatti waan biraa ja'amtu hin barbaadu. Haasawa lafatti haasawamuu qabuu jira. Haasawa lafatti walii galamuu qabuu jira. Waan kana dura dursoo lafatti walii galuu danda'uu qabna. Osoo online irra finne. Online irrallee osoo online irrallee finne achumatti dhumuu dandeessu jechuu dubbiin. Ani tanaan jechuu dhufe wanni niin arkaa jiru online gubbaa. Deemuu son taane ustaasa kiyya qaalii jettanii qofa deemuu son taane yaada bareedaa fi hin deemu lakki hin deemu laal niin fixadhamu hin deemu. Fixadha. Ni wanni gubbaan jiru baatii 4 moo 5. Online irra hin jiru sii galee. Wanni ammoo online kanarratti argaa jiru dhugaa mataa nagaa qabachiifti mataa kiyya.
Harargummaa if na jibbisiiste Mubaarakan takka harargummaa jibbeen beeku sii galee. Ani if niin fada Mubaarak. Namaas niin fada if niin fada garuu. Wallahi takka akka irraa mataa gadi hin qabanne. Takka akka irraatti fitti hin qaanfanne. Sii galee. Tana haganmaan jechuu fada. Waan tanaatu na quuqee natti dhagayamtee silaa keessaa waan godhamuu qabu goone natti tolaan. Galatooma ustaaza kiyya qaalii ustaaza Hamzaa wanni dubbatamtu jirti jedhee yaadu kanaa oli ani kanan fidee dhufe tokkoffaa mariidha. Marii immoo isinuu xumurtan haajaan bahe silaa mariidhaaf dhumne malee akkana goonee akka sana godha waanuma hawaasni jedhaan siluma yeroo waa godhu fidee mari'achiisee wanni kun hagam taati nu baafti jedhu malee wayitti utaalee galee hin beeku. Mariidhaaf dhumne mariin wanni isin jettan irratti waan jedhe jedhanu hin dhagaha malee dhibbaan dhibbatti naa ta'eera. Maal jettan Ustaaz Mahammad Bayaan wanni Ustaaz Hamzaan jedhan isinii taate. Takkaan itti siida amala kiyyarraa ani dhalataa Harargee dirree dhawaa malkaa jabduu ja'anidha. Ani namni nan beekne na baradhaa. Jireenya kiyya keessatti gaaf tokko taayiba tokkoon qabaachuu ture Mubaarak. Gurbaa kana intala takka fuudhuu fadhee intalti san isa heerumuu didde. Ani gurbaa kana ka'eetiin mataa qoma dhawadhee fi intala adeera kiyyaa kannee fi manatti godhee sii galee onne jechuu fadheeti yoo gama fuudhaatiin taate arraa miti arraa alhamdulillahi gaafa san keessatti aruuza magaalaa san keessatti hin godhamin godheef jechuu. Magaalaa malkaa jabduu dheeyxanii gaafachuu dandeessan. Sii galee garuu ammoo tan Mahammad Bayaan tun mataa naga qabachiiftee inni isaa dubbatume. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبولين كيا دعوتك يندمان كيسانو ورس جل جرتن كلين كيسانو بك جرتني تيم نجيا في رحمن ربي سمراج رادو سنين جهلا بريس خيني يادا بريدا خاصة خطأ في خنتانيس ولا مخيسس هاي شراتو كفارتي أني نما برسيس الليرة وفي بس برتا الليرة الحمد لله هذا ada mana ada isin tu negara Islam mardute rosan kesati ada regimen dute bernota nabi rabbaracha soji jorto ala sanin nakhag odade alhamdulillah hata uga jijireni waluma walra fagacho konati tu nama takas gude kau syaitan nama jiddu nama sense soma alera animo akak nama biratillee miti jaalala ishiif qabu immoo baay'eetiin sirriitti qaba. Jaalala ishii qabu jechuudha. Akka mataa kootiitti hin baana. Silaa akka namaatiin silaa akka namoonni silaa yookaan namni yaada hedduu yaakan yaada jira. No akka ofiif yaada jaalalti kennaa rabbiiti. Kennaadha. Takkaa duniyaa qabdi jedhee takkaa duniyaa ishee hin gaafanne takkaa akkanaa fi akkana jellee irraa illee hin beeku jechuudha. Jaalala nama jaalatan qofa jaalala qofaan. Tayyib osoo jennuu namni haa ta'u jireenya kana keessatti wal hubachuuf yookaan walayyee jechuunis eegana ammoo dandamanii eeguunis baay'ee takka namatti ulfaatti haa ta'u osoo niif suutuma jennu osoo suutuma jennu. Abshirmee jecha osoo jennu sheexaan jidduu tanatti dhufe yookiin ishii dogongorsiisee namoonni garagaraas waa hedduutti yaaduudhaan bakka hin jiraa miti inni nama waa hedduu jechuudhaan yookiin dogongorsanii waa godhuu danda'a. Tayyib dalaydee miitire hayee erga dalaydee yookiin hiikuun qaba yookiin ajjeesuun qaba yookiin hadeemtu laa. Maaliif bultiin gaafa wal bira gaanu wanti hundi inni sirrooti. Hanga walirraa fagoo kana malee. Hanga walirraa fagaatan yoo haalli waliillee hammaattellee gaafa wal bira dhufan haalli akka itti sirraa jira. Haalaa fi amallinis akka itti waliin deemantu jira. Gaafa qaama wal bira dhufan
akka fagoodha yookaan namni alaa fi amala kana ilaalanii yookaan anuma kana akkaataa akkuma kiyya kana ilaalanii lakki namni kun siin ta'u namni lakki namni sun siif hin ta'u akka jaanii haasawan kanaa miti. Gaafa erga namni lama wal jaalatu wal bira dhufe isheenis if gartii inninis if argaa jireenya gara fuulduraatitti sooshaal miidiyaa irraa jireenyi illee gadi bu'a jireenyi isaaniillee. Isheen illee yeroo san keessatti bultii qaamaan na bira geessee waan jirtuuf jecha jireenya ishiitillee gadi buufti sooshaal miidiyaa irratti gara fuuldura akkaataatti guddina keenya akkaataatti wajjin deemuu qabnu akkaataatti ilmoo wajjin horuu qabnu tana yaadde jechuudha. Anilleenis akkasii jechuudha. Gama biraatiin laata dhiiroo namni amma akkanaa osoo baabanaa qabdu akkas taate laa yaa obboleessa kiyya akkasii miti ilmi namaa waa hedduullee nama godhuu ni danda'aa. Dubartiin dogongorota tokkorraa waa barti. Namni yoo feete diilee nam isii kenna yookiin akkasiin sii jedha jedhee nama dogongorisan akkuma hadiisa keessatti beeksisatanitti rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam dubartii tana hin kabaju illaa kariimun nama gartee kabajamaa yoo ta'e malee nama rabbiin birattis kabajamaa yoo ta'e malee dubartii tana hin xiqqeessu nama gowwaa nama abaaramaa yoo ta'e malee jijanii dubbatan caalaan keessan haadha mana keessaniiti maal jedhu dubbate rasuulli hadiisa keessatti akkas ammoo waan kana goote godhamte haa godhamte wallaahi maaliin yaade osoo dubbii kana hin seenin durattu yoo rabbiin carraa halkan lama rafne iyyannaadhaan dabarfadha iyyannaa rabbii fi ulamaa'ii fi sheekawwanii fi sababaa ilmii diinii tanaatiif jecha yoo rabbi kamiyyoo tana wal bira nu fidu taate والله أرى يوتيوب سيرتان قدي كمالي هالجيجي علماء في ورا الدين ورا دعاء وتعنين كنت قلت هاتنا مع علمي أبو نما الدين كيس تريد دراسة إسانيت طلاب إسانيت أكما كان تريلين أنني بيخان آية علماء يلا كان تريلين أنني بيخان أرمو تشدي بي سوخا فيديو نار أمن خيا يوتيوب رانمني دلتا gaafa naa bishiin dole dhufnee ilmoo takka arganne takka intala takka gurbaa arganne jechuudhaan iyyannaa dabarfadhee akka warri yuutuubeetis akka warri gartee feesbuukaatis maqaa rabbiin naa qabsiisanii kalaama rabbiitiin naa qabsiisanii guyyaa qiyaamaadhaa guyyaa rabbii yawma yajma'u Allahu al-awwaliina wal aakhiriina guyyaa rabbii nama kana hunda walitti qabuutaa akka viidiyoon san kaasisanii jedheetan nama waan kanallee yaadaa ture irraa tokko wallaahi yoo saniif illee abaddan qalbiin illee yaadallee hin beeku jechuudha. Okay? Nama sadarkaa kanarra ture jechuudha. Lammaffaadhaa waa'ee akkamitti yookaan ishee tana jiraachisuu ni danda'a ishuma tanaan wajjin deemuu ni danda'a. Waa'ee bultii namaallee kan beeku rabbumaa fi rabbi jechuudha. Deebi'ee jaalalti gara lachuutu jiraachuu gara anaaniinis gara booniyyeetittinis jaalalti gara lachuutu jiraattee argamtee lakki abbaa mana kiyyaa kun nama na baasu jettee waan duraanis amantee wajjin niqaa godhannee sheexaanni dubartii ni dogongorsa ilmi namaa hedduu sitti haasa'uu ni danda'a waan ta'eef hamza kiyyattuun waan keessan haasa'uun illee miti jechuu arbaadeeti bakka tanatti jechuudha yoo waan garii qawaa dubbattan taatan immoo rakkoon qabu. Akka mataa kootitti hin baane akka nama diinititti ani immoo anaaf dubartiin naaf amaanaadha osoo ishiin hanga feete olu taaltelleedha nama itti obsee ajrii fuula rabbii guyyaa qiyaamaadhaa itti erga ishii tana jechuudha. Nama ajrii fuula rabbii itti erga guyyaa qiyaamaadhaa fuula rabbii itti erga irraa tokko jechuudha. Jechuu arbaadeeti hamzaa ani immoo naaf isheen jaalalteen ishiif qabu hangana jechuu arbaadeeti. Angana hindero si dubbiyo khairul kalam ma qalla wadalla ajjan baaden erga kana dubadde booda haa ta'u immoo wanni kun osonatti illee deddeebi'uu baate gaafa dura aslii fi maayikirootii fi ijoollee hedduudhaatitti yeroo sanbaayilama naa qabanii afaanumaan na sossobanii haa ta'u garuu akka hin taane illee haa taatu ani hundaafuu waa hedduulleen asirratti illee haasa'uunis gaarii miti waan ta'eef
yaa jaalalan ishiif qabu ni beektan nama hundaa beekalleer akka afaanin miti wallahi nama hojiin illeen agarsiisurraa isheenis naannee beekte jechuu arbaadeeti dubbadha hangana wanni naan beeku muube yookaan wajjin fuuldura deemuu ni danda'an yookaan jedhan taate tana jireenya namaa keessa yookiin akkaataa itti waliin deeman ana beeka ani nama diddiiniti waan ta'eef ishummaan namni yookaan amma narraa fuullee tataatetu naaf sirraa hojjetan andees gaafa rabbii wal bira nu fide bultii ijaarranii bultiin akkamii darraa wacam kanaa miti anis akkamii darraa wacoo kanaa miti yeroo inni wal bira dhufnu jechuu barbaadeet akkana inshaallah. Ndasi ismi kana jira cirra. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz Dubada. Ustaz Hamza. Laali mama bayan wanne ban jaalate rajijjiin dilluudhaa jaan. Kanaaf jaalala ati jaalattee fi waan ati jaalatte rabbi si haa tolchuma jenna malee anammoo akka xiyyaatti obboleessa kiyya sirraan hoysu mamma bayaan wallaahi wabillaahi watallaahi atii fi booniyyee yoo wal bira gartan baatii lama wajjin jiraattan Hamzaan maal jeenaan jee antanuman siidhaama dhaamsa kiyya kun ati jiraachuu dandee naabsi akkanallee jee ani nadaraata kiyyaan siimu jira waaniin arkuun siimu jira malee maal agarte waan agarte akkanaaf akkana jee dubbadha Hamzaa dhiise waa'ee bultii namaan seenan Hamzaa kiyya dhiifama ta'e naarraa baran sanaan siin je'e barwaata kan jenne waan nan mul'atuun je'e mamma bayaan jireenya kee jiraadhu obboleessa kee maaltu Hamzaa wanni hawaasni kiyyallee Hamzaa innarraa dhaabbadha Hamzaa kiyya dhiifama wajjite bar jiraadhu anaami barka wajjiisin bulchu rabbi wajjiisin haa bulchu jireenya gaarii isinii haa kannu jiruu teessan jiruu gaarii haa godhu garuu waan anatti mul'atuun sitti himiyan kun ta'uu danda'a ta'uu dhabuu dandeenya. Sitti mul'atus an ila an jireenya kiyya waan ta'eef jaalalli karaa lachuu. Barka du'aa isii godhe maamman bayaan rabbi wajjin naa jira.